Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Kuulanii Baruu. Namoonni har'a dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa. Maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Namoonni ammoo maatii nu taatanii jirtan like fi share gochuu hin dagatinaa jecha gara barumsa keenyaatti har'a achi tarkaanfannaa. Barnoonni keenya har'a qabannee dhiyaanne akkamitti Facebook keenya maqaa jijjiirannaa kan jedhu maqaa duraan bananneen akkamitti irraa jijjiirannaa kan biraatitti jechuudha. Kanaaf appuma Facebook irra dheexanii jechuudha. Facebook laayitiinis jijjiiruu ni dandeessanii akkasumatti illee Facebook guddaanis jijjiiruu ni dandeessanii. Appii Facebook irratti eegatu inni booda akkana nu seenna hoomii keenya jechuudha. Akkana seenna yeroo hoomii keenya seennu jechuudha mallattoo sadii degla galtee jirtu ni jirti gubbaa kanarra isii sanirra xuyna jechuudha. Yeroo nuti akkana xuynu akkana nu baasa. Kanaaf setting and privacy tan jettu jala kanarra ni jirti jechuudha. Isii sanirra xuynu yeroo isii sanirra xuynu jechuudha setting ta'ettu qophatti ni jirti gubbaa kanarra isii san xuyna jechuudha. Setting gaafa akkana xuynu akkana nu dhufa profaayilii keenya ni jira akkaawuntii ni jira yoo akkaawuntii jijjiiruu barbaadde akkasumas sakuriitiinis ni jira sakuriitii yoo paaswordii jijjiirrachuu barbaadde jechuudha. Kanaaf settingiilee adda addaa hedduutu as keessa jira jechuudha. Kanaaf nuti amma irra maqaa jijjiiruuf waan deemnuuf personal information irra jijjiirraa jechuudha. Personal information haja'u waa'ee keetiiti. Update your name and the contact information. Contact your Facebook account. Maqaa kee yoo update godhuu barbaadde fi akkasumatti illee emailii fi lakkoofsa bilbilaa yoo jijjiirrachuu barbaadde haja'u kanarra goona jechuudha. Gaafa irra xuynu personal information irratti general jira. General jala name jira. Contact information jala ammoo lakkoofsa bilbilaatii fi akkasuma emailii keenya bakka itti guuttannu jira. Kanaaf amma nuti maqaa jijjiiruuf waan deemnuuf name kan jedhu irra xuyna. Gaafa name kan jedhu irra xuynu akkana nu dhufa jechuudha. First name, middle name and surname kan jedhu maqaa jalqabaa kan jidduutii fi akkasumatti illee maqaa hayyuuti jechuudha. Kan sadaffaa full name jechuudha bakka guutuu maqaa kee guutuu jechuun abbaa keetii maqaa kee abbaa keetiitii fi akaakoo keetii jechuudha. Amma asirratti ajaja nu kenna. Please note if you change your name on Facebook you can't change it again for 60 days. Guyyaa 60 duratti jijjiiruu hin dandeessu jechuudha. Yoo warra maqaa kee jijjiirte guyyaa 60 booda jijjiirrachuu dandeessaa jechuudha. Akkasumatti maqaa qoosaatillee yoo barreeffachuu barbaadde Facebook keetirra fuula duratti jechuudha add nickname kan jedhu jira yookiin maqaa dhaloota warra keessan sii baasan jechuudha. Isarra xuyxa jechuudha. As name kan jedhu kana jala add nickname kan jedhu kanarra xuyxa. Akkasuma amma nuti maqaa jijjiirrachuu waan deemnu maqaa ati jijjiirrachuu barbaadde asirra barreeffata jechuudha. First name kanarratti ani amma jijjiirrachuu barbaadu waan ta'eef akkasumatti anaa ta'u middle name asumarra barreeffata surname asumarra barreeffata eegerra barreeffattee xumurte booda review change haja'u xuyxaa akkana sii fide filannoo garagaraa sii fide filannoo san keessaa maqaa kee dura godhee abbaa keetii itti aansa yookiin ammoo maqaa abbaa keetii fuula dura godhee kee itti aansa. Kanaaf ani kiyya fuula dura godhee abbaa kiyyaa itti aansu irratti raayitii godhadhee jira. Egaa raayitii godhattee booda godhannee booda jechuudha paaswordii asirratti guuttan. Paaswordii Facebook keenyaa jechuudha. Paaswordii Facebook keenyaa gaafa irratti guutnu booda save change haja'u goona achumaan jijjiirrannaa jechuudha. Barnoonni keenya kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin wal agarru.
koomentii nu barreessuu hin dagatinaa. Gaaffii waan biraa irratti illee yoo qabaattan karaa koomunitii keenya yaalaa nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna.